Abdii qajeelaan saboontu yoo faana in fuudha ta'e qajeelaan abbaa gaafatadhu fuudhi hin dhiifta yoo ta'e akka feete nama biraas yoo taate fuudhi karaa qajeelaa jiraadhu maalati beeruma gandaa caccabaa raatuu maraatuu walii guurtee maqaan kasii badulme ati nama kabajaa qabdu bar ofii kabajaa dhoowwaa jirta malee beeruma argiteetti akkamiin mana kee qulfii kee kennite huccuu kee si yalaa gubanii mana kee si yalaa balleessanii mana keetti waa godhuu dhufanii rabbi beeka kana atiin kun waan beektu hin qabdu nama kana amanuun kana olitti Dubbu kee baaftee namtittiin sirra naannoftu kuni boru dhuftee waa'uma sitti facaaftee achitti si adanazzazdee bakka algaa bakka tibultutti ulaa dhuftee kasitti tumte in agarta borummoo tuf taati sabkee bar maal jette jedhi namtittiin kun bishaanumati dhugdu keessa waa buuftee yoo ishiin nagudeedhe jettee yeemanii sin qaxaqqachiisin ayyee ani jedhe waan jedhu hordoftoota kiyya sinillee dhagaa gurra boruudhaaf Istaayilii jaartii hajji qabattee irra olii gad deddeemti gaaddidooftu kan gaaddidduullee hin qabne dhugaa irra deddeemti kan ishii kana ammoo hadda ta'e malee nama kana siiriin of jaalachiiftanii fakkeessuun of jaalachiiftanii kijibaan of jaalachiiftanii boru bultiin kijibaan ijaaramte ni baddi bultiin siiriin ijaaramte ni baddi kanaafiyyuu abdiin kun osoo hin dursamin ammallee namtittiin sirra naannaa jirtu kun si galaafatti yaa obboleessa kiyyaa atoo nama hin dhageessu namni si jala yaa'ellee hoo jedhu abdiin miskiina miskiinummaan daangaa hin qabne faayiduma hin qabu obboleeyyan kiyya dhugumaan ati dogoggora kana qabda abdii jedha sirreessaan shamaa harka fuunee kabajamtootaaf hordoftoota waan koshoo jirra jirtu bakka jirtanti nageenyi kiyya sinaa qaqqabu siin jecha egaa har'a deebi'ee dhufee jira waan koo maal qabattee dhuftee warreen jirtanis viidiyoo obboleessi kiyya abdiin kaleessa gadhiise irratti yaada xiqqoo tokko qaba waan abdii kanallee hin dubbadhu jedhee jira maaliif iyyuu yoo namni karaa qajeelanitti haasa'ee abdiin yeroo baay'ee naman dhaga'u akkasumas immoo hordoftoonni keenyas abdii ni jaallattanii hundi keessan abdii ni kabajanii abdiin dhugaadhaan hunda biratti kabajaa guddaa qaba garuu oguunni dogoggorellee osoo dogoggora irraa deebistanii komentii sirrii ta'e barreessitanii fi natti tolaa jechuudha maaliif kana jette yoo jettanii duraan dursee abdiin kun shamarran meeqa mana keessa kaa'aa ture shamarran meeqa mana keessa kaa'aa ture isin hunduu quba qabdanii isin daran immoo warreen as keessa jirru warreen magaalaa kana keessa jiru ni beekna jechuudha waan miidiyaa irra baay'inaa sa'amnillee jiraachuu ni mala waan takka immoo isaanumtuu eega baafatanii nullee yoo haasofne cubbuun qabuuf irraa haasa'aa jira jechuudha naaf galchaa asumaanis namni kun ni dogoggora fayyaalummaan illee ni jirti gara laafummaan illee ni jirti kuni guutuun akkuma jirtutti ta'ee waan darbeerra namni waan baranne maali jedhan abdiif gaaffii guddoodha isiniin kun waan takkarraa kan hin baranne maali deddeebiftanii waa'uma tokko isin irratti akka raawwatu kan gootan leeshaanii maaliif kana godha abdiin ani yeroo baay'ee isiniin jedha isiniin kun namoonni keenya viidiyoo namni mare osoo dhaggeeffattanii hin fixiin arrabsoodhaan deebiftu maaliif akkana jedhee namiin kun viidiyoo namni mare dhaggeeffatee xumuree osoo nama arrabsee yooma rakkoon qabu maaliif arrabbi namaa komentiin nama jajjabeessa malee waan nama laaffisuu miti jechuudha maaliif kana jette yoo jettanii yeroo baay'ee baqa viidiyoo dhaggeeffatanii hin fixiin arrabsooti isin dursaa jechuudha ijoollee hedduu nama arrabsuun furmaata namaaf hin qabu namni keenya akkanaanuu abaaramaadha immoo abdiin kun dubartoota takka lama mana isaa fidee isinuu quba qabdanii ijoolleen sun illee karaa nagaayyuu irraa bahanii hajennu gaaddisee fi minyoot jechuudha ni yaadattu waan isinitti mutakkallee hin qabu akkuma yaadattanii fi jechuudha abdiin kun jaartii sin qabaatiin bultii sin qabaatiin malee manni isaa kabajaan qabu dhangaafin kiyya guddoon manni abdii kun kabajaan qabu kara deemtuma abbaa argeef akkamiin furtuu isaa kennine duraan durse mee kana keessatti gadi qabdanii osoo hin ilaaliin iyyuu mucattii hambaamaa arrabsitu dhugaa dubbatuudhaaf ani mucattii kana hin beeku san akkuma keessan viidiyoo marratti argeeni hin beeku nan magartuu jedhan kana magartee magariini ani hin beeku garuu immoo mucattiin asirratti badii hin qabdu waan fedhe namniin kun amma fakkeenya nama rakkate bira dhaabbatuun hajiriidha sa keernaw oma rakkoon qabu garuu immoo mucattii kana maalummaa ishii hin beektu harkarra daa'iman baatteen jirtu garaadha waa hin qabdu akkamitti maalummaa ishii amanee abdiin kun qulfii kennee fi ofii ganda namaa jira sila akkamittiin maaliif kun maaf barbaachise jedhaati qaqqaba laala akka yaada kiyyaatti jechuudhaani
akkuma isiniin jedhe akkuma bifni keenya adda yaanni keenyas adda ani yaanni kiyya guddoon gaaffiin kiyya guddoon illee akkamitti mucattii kanatti furtuun mana ofii kenname takka lammanni immoo abdiin kun ega ishii amaneefu miti bakka dalagaa saayyuu kan inni ishii fideef gaafa duraarraa jechuudha nama kana soo hin beekin akkamitti singola keessan hunda keessa deemsistuun yoo mucattiin kun dhugaadhaan rakkattuu taatee mana ambaa dalagaa hari'amtee yookiin biyya hin beekne waan beekne sa dhugaadhaa jennee haa fudhannu ofitti haa fudhatu haa gargaaru sanuu guyyaa takka bulchee yookiin dalagaa galchuu yookiin bakka dubartiin takka jirtu geessu kan isarraa maluyyuu jechuudha maali gara laafummaan daangaan qabne kunii jedhan abdiitti duultee beerri biyya yeman keessaa jettanii namni abdiitti duuleen jiru ofii of godhaa jira bara bakka ilma dhiiraati miti kutannoo waa takka murteessuu qaba gara laafummaan daangaan qabne yoomuu nama miidhaa jedhee an dubbadhee irra deddeebi'ee gorseen miidiyaa kanarra baheellee haasa'ee isin hundiyyuu naggara galtanii ana arrabsaa turtani annama kamuu tuqeen beeku namnis na tuqeen beeku dhuguma dubbatuuf garuu immoo dhugaan jirtu kanumadha ofii furtuutti kenne ofii bakka dalagaasaa fidee leesh bakka dalagaasaa fidaa hin beekaani mucattii kana nama sii qabdi hattummaa dhufte ergamtee dhufte isa ajjeesuuf dhufte waan ishiin taate adda baafatee ni beeka abdiin kun hin beeku leesh kana godhareenni maanni gara laafummaan agas ga'uu jedhan gara laafummaan kun guyyaa 2-3 bulchee ofirraa deemsisu istaayilii jaartii hajjii qabattee irra olii gad deddeemti gaaddiddooftu kan gaaddidduullee hin qabne dhugaa irra deddeemti shamarran zamana kana dhugaa dubbatuudhaaf ijuma baaftee namatti deemti ijuma baaftee kan ishii kana ammoo hadda ta'e malee nama kana siiriin of jaalachiiftanii fakkeessuun of jaalachiiftanii kijibaan of jaalachiiftanii boru hinuma baddi bultiin kijibaan ijaaramte ni baddi bultiin siiriin ijaaramte ni baddi kanaafiyyuu abdiin kun osoo hin dursamiin ammallee namtittiin sirra naannaa jirtu kun si galaafatti yaa obboleessa kiyyaa atoo nama hin dhageessu namni si jala yaa'ellee hoo jedhu abdiin miskiina miskiinummaan daangaa hin qabne faayiduma hin qabu obboleeyyan kiyya dhugumaan ati dogoggora kana qabda abdii jedha sirreessaan muca ordoftoota anaa ol qaba bar abdiin kun jaallatamtoota nu anaa ol qaba bar isiniin kun garuu kijibaan amma mucaa kana deeggartan dhugaa jirtu itti himtanii dhugaa jirtu barreessitanii fi yaada keessan dhugaa barreessitanii fi abdiin kun bakka takka deebi'umaa hin godhin ani agattima kana dubbatuuf dhufe dhugaan dubbatullee hin fedhu maaliifiyyuu yoo namni dhugaa dubbate namni keenya nama hin jaalatu nama arrabsitanii nama loltanii haa ta'u kunu mee mucattii sabboontuu daa'ima kunoo daa'ima kichuu kanaa amma qoshaashaa isaanii keessa galchaniin jechuudha laala waan jechaa jirtu sabboontuu ilmoo taatiif sabboontuun xiqqishuudha nu hin beekna sin sooshaal miidiyaan beektu an sabboontuu kana gaafa xiqqishuu ishii beeka dhugaa rabbii isinitti hima jechuudha uummata keenya sabboontuu jechuun waan isaan gadi alba'aa jiran kana keessa galuu kan hin qabnedha sabboontuu jechuun ganaa waraqaa adiidha waraqaa adii beektanii miti waan takka kan irratti hin barreeffamin sabboontuu jechuun waraqaa adiidha kanaafiyyuu dhubbaa keessanii fi laaqaa keessan mucattii daa'ima kana osoo keessaa baaftanii ani natti tola akka kiyyaatti jechuudha isinumti wal dhuubaa silayyuu beerri biyya kanaas dhiirti biyya kanaas fayyuma hin qabu dhugaa rabbii isinitti himuudhaafanii anuma dabalateeyyuu maraatuuf deemna ta'e ani hin beeku haga tokko ana wayyana fakkaate xiqqoos taatu garuu anis haga akkanuma ta'uun kooloolu maal jedhare ofiin fayyaa jedhee nama maraattuun jedhu jedheetuma malee ana alhamdulillah gamma nagaa qaba jedhee yaada isin waan jettan jedha asumarratti amma waan nani jechuu barbaade abdiin kun ammallee isuma achi jaanja'u namittii kana jaartii hajjii ergee beera biraatu abdiitti ergee ani hin beeku kanaafiyyuu mucattii kana ofirraa fageessii jedhaan ani obboleessa kiyya kanaan yoo namni itti mee abdiin kun nama hin dhaga'u dhugaa zimmedhee akkuma antini olii gadee jechuun faayidaa hin qabu hin miidhamtaa yaa obboleessa kiyya gattaa'ii bilbilaan gorsinee ittimne isiniin kun immoo maa bilbilaan hin gorsiinii sooshaal miidiyaa irratti wal baaftanii maal isaantu baxabbaxaa isaanii wal baxabbaxee ol baase malee ana waan koo miti beektanii ana kanaa miti kan ol baase ammallee ofii keetii abdii ofii keetii tahammali sabboontuun akka miidhamtu namni fedhu takka hin jiru maaliif yoo jettan sabboontuun qulqullu akkuma isiniin jedhu kan sabboontuu haati ishii adabaan ka guddifatte
Saboontuun nama ol jettee nama laalle kana social media kanarratti soo laaltanii miti. Nama adaba qabdu wallahi daa'ima akkasii yeroo kana keessa qabaachuun eebbifamuudha dhugaa isinitti hima. Garuu mucattii ganaa ol ba'aa jirtu kanallee shiraa fi xaxa keessan hin barsiisina keessaa baasaadha nama jechi kiyya. Abdii qajeelaan sabboontuu yoo faana hin fuudha ta'e qajeelaan abbaa gaafatadhu fuudhi hin dhiifta yoo ta'e akka feete nama biraas yoo taate fuudhi karaa qajeelaa jiraadhu maalati beeruma gandaa caccabaa raatuu maraatuu walitti guurtee maqaan kasi badu ilma kiyya. Ati nama kabajaa qabdu bar ofii kabajaaf dhoowwaa jirta malee. Beeruma argiteetti akkamiin mana kee qulfii kee kennite huccuu kee si yalaa gubanii mana kee si yalaa balleessanii mana keetti waa godhuu dhufanii rabbi beeka kana. Atiin kun waan beektu hin qabdu. Nama kana amanuun kana olitti lubbuu kee baafa. Lubbuu kee baaftee namtittiin sirra naannoftu kuni boru dhuftee waa'uma sitti facaaftee achitti si adanazzazde bakka algaa bakka ti bultutti ulaa dhuftee kasitti tumte ina agarta borummoo tuf haati sabkee bar maal jette jedhi bakka ciisa keessanaa baratte bakka dalagaa kee ati namaa jette mana kees diigde silaa galtee miti bakka hojii keessana bakka ti ciiftutti namtittiin kun bishaanumati dhugdu keessa waa buuftee yoo ishiin na gudeedhe jettee yemaniin sin qaxaqqachiisin ayyee ani jedhe waan jedhu hordoftoota kiyya sinillee dhagaa gurra boruudhaaf an obboleessa kiyya kana dhaamsa guddoo dhaameefi ture yaa abdii dhaabbadhu gorseen yaa abdii ofirraa dhaabbadhu nama ofitti hin butiin obboleessa kiyya nama kana fagoo gargaari jedhee gorseen akka obboleetti tokko agaan isa wajjin nyaadhee agaan inni naa dhaabbate takkaatti ani gorseen abdii dhugaa rabbi ani jibbaa abdiin qabu sin abdii abduma jibbitii haati sabkee barii maal maaf maqaa abdii dhooftaa jettanii na loltan ani abdii kana waan ofi qabee akka obboleessa kiyyaatti isa mararfadhuufan waa'ee isaa dubbadha waa'ee isaas gorsa inni na arrabsaa ture ani immoo na arrabsu maaliifuu an nama na arrabsu mush abdii miti baalageen kara deemaan fedhe yoo na arrabse ani arrabsu nama kamu dhoftoonni abdiillee ammallee ani kan isiniin jedhu namtitti ambana hin arrabsiina abdiidhaaf du'aayii godhaafi Rabbiin beera isatti erge kan irraa akka deebisu isumaaf du'aayii godha bas wanti biraantu waan arrabsitanii maal taatanii fiddan hin jiru. Cirraasha mucayyoon akkana shaallalti bar bakka akkana irra naannofti kun mukni muka dheeraa. Eddee akkuma siniin jedhe gabormee maaluma jettee mucattiin kun raagduudha iyyuu naan jettu. Akkuma siniin jedhe kana mucattiin kun yoo abdiin na gudeede jettee yookiin immoo sirraa ulfaa'e jettee waa'uma tokko xaxaa tokko keessa isan galchiin maal jette jedha. Giseen ofirraa gaggeessu bakka hin taane si buufti yaa abdii. Mucattii kana yookiin jaartii ajjii ergee yookiin immoo ofuma ishiitii akkana jaanjoftii nuti wanti beeknu hin jiru. Anas irratti jaartii ajjiis waqqasuuf deemaa hin jiru. Maaliif kana jedhee jecha ishiin yeroo darbe fayyadamte irratti shakkiidhaaf jedhan ammallee jaartiin hajjii akka inni si jaalatu anatu sii godha waan jetteef maqaa ishii dhahe malee ishiis maqaa dha'uu barbaadee miti. Kaas deemaa jiru ramadaana waliin nyaatiina yoo dandeessan walii gala yoo dadhabdan walirraa gora yaa ummata keenya namnuu namatti kolfa dhugaa. Aga yoomii daa'imummaan jirame nuundi keenya nama gurguddoodha daa'imtiin jirtu. Namni immoo of ta'ee of kabachiisee yoo jiraate ilmi dhiiraa keessatti dubartii tolii gadi yoo jedha malee ilmi dhiiraa keessatti jajjaba ta'uu qaba. An abdiin maa nama gargaaree abdiin maa mana isaa nama fidee soon ta'e nama mana keessan fiddan filatuu qabdu. Aniin kun amma osoo jaarsi kiyya beeraan bana fidaan hin furadhu. Dhugaa isinitti hima. Beera feete yoo taate duuba ishii ilaalee qoradhee yoo taate malee ni sodaadha bakka yeroon keessa jiru bakka yeroo akkana ibidda ija keewwattee beerri namatti deemtudha. Kunoo namticha nagaan dalagaa turra naannoftee maal ta'ee mucattii ganaa mucattii duudaa sabboontuu kana keessa galchuu sabboontuu kana barbaada mucayyoo yookiin marziin ajjeesuuf ta'e yookiin waa gochuuf ta'e ati sabboontuu asirratti yoo viidiyoo kiyya ni argiti ta'e daa'ima ishii haa eeggattu jedhan. Maaliifuu sababni nama tokko dhufe nama tokko miidhuu danda'a. Biyya kana keessatti akkatti namni ilmoo guddifatu warras keessa jiru beeka. Kanaafiyyuu mucayyoo kanas keessaa baasaa laaqaa keessanis ofii keessaniif fixadhaa isiniin jechuu barbaade. Kanaa olillee qaaquus hin fedhu baay'ee saasa'uun nan barbaachisu. Na ijoolleen keenyallee yeroo baay'ee akkuma isiniin jedhu viidiyoo namni maree dhaggeeffadhaa xumuraati yaada keessan barreeffadhaa. Namni kun immoo yaada maanaa barreessitan jedhamu
yaada feetanuu nama barreessuun rakkoon qabu. Garuu anaan kana kijibaan nan jajjabeessina dhugaa jirtu kana badiin kee yoo naan jettan badii kiyyarraa akka deebi'uuf jechuudha. Asuma irratti na of kalchaa warreen sin mufachiise yoo jiraates immoo dhiifama naaf.